Yooyaa shama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo akkuma baramee qophii tokko qabannee dhiyaannirraa hamma dhuma qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas Oromoon gadhee hin dhalchu warra dhalchitu beekaa jetti. Waa malee manni guyyaan aaru jedhama mitiire. Mata duree kana kaasuun keenya waa malee miti. Hanga dhumaatti nu hordofaa isiniin jira. Heenoo Gabbisaa, Tsaggaayee Araarsaa, Isqeel Gabbisaa, Yaayyaa Bashirii fi namoonni isaan fakkaatan afaan Oromoo dubbatu malee Oromoo miti. Oromoon gameessa seenaa beekudha. Kaleessa irraa kaasee eenyummaa isaa qabatee biyya isaaf aarsaa kaffalee malee guyyaa tokko gandatti galee lagaan yaadee Itoophiyummaa isaa ganee hin beeku. Akkuma sama kamiyyuu Oromoon biyya kanaaf saba aarsaa guddaa kaffaledha. Bara kam keessattiyyuu bakka Oromoon osoo hin duuliin hafee biyyi weeraramte hin jiru. Adawaa hanga Kaarraamarraatti Oromoon duulee diina biyya weeraruuf dhufte biyyarraa qolateera. Haa ta'uutii wayyaanee saba Oromoo qummansuuf Buxinee waggaa 27 olii hojiitti hiikuuf qabsoo Oromoo jaarraa 150 ol qabsaa'e of booda deebisuuf karoora hiixataa baafatee hojiitti kan galte tokko jettee gaafa gara aangootti dhuftu bara 1983 ji'oottan jalqabaa keessadha. Hayyoota Oromoo gara moggaatti baastee qabsoo Oromoo tarkaanfii tokko of booda deebiste. Namoota maqaan isaanii armaan olitti dhahaman funaantee Maqalee geessuun leenjii dabballummaa wayyaanummaa laatteef. Namoonni maqaan isaanii Heenoo Gabbisaa, Tsaggaayee Araarsaa, Isqeel Gabbisaa fi Yaayyaa Bashir jedhaman TPLF yookiin wayyaaneedha. Bara beelaa jechuun bara 1977 Wallaggaa fi Jimma illuu keessa warra qubatanidha. Nutti baqatanii bara rakkinaa bahanii har'a Oromootti garagalani. Sabni Oromoo garuu dararaa sirnoonni darban irraan kan ka'e afaan Tigriffaa dubbachuu miti dhaga'uuyyuu hin fedhu. Kanaaf jarri afaan Oromoo dubbatu malee maqaa qabsoo Oromoon daldalu malee Oromoos miti qabsaa'ota saba Oromoos miti. Wayyaanetu qabsoo saba Oromoo gufachiisuuf ijaartee saba Oromoo keessatti facaaste. Kaayyoon TPLF jarreen kana leenjifachuu maali kan jedhu laalla. Tokkoffaa kaayyoon ifa ta'e kallattii itti laatame tokko jira. Innis diyaaspooraa Oromoo gidduutti garaagarummaa uumuuf kaayyeffamee leenjiin laatamee fi gara diyaaspooraa Oromootti akka imalaniif ergamni itti laatame. Kunoo har'a quuqqamaa fakkaatanii yoo barbaadan saba Oromoo cabsaa miidiyaa diinaa gubbaa bahuudhaan miidiyaa Tigraay miidiyaa Hawaas yookaan miidiyaa Dimtsa Wayyaanee gubbaa bahanii afaan Tigriffaan deeggarsa laachuun qabsoo Oromoo immoo laamshessaa oolu. Oromummaan jara kanaaf homaa miti. Oromummaa caala Tigrummaatu itti dhagahama. Kanaaf qabsoo Oromoo of booda akka deebi'uuf halkanii guyyaa dalagaa oolu. Inni lammaffaan mootummaan amma jiru waan Oromoo miidhaa jiru fakkeessuun propagaandaa sobaa facaasuudha. Innis amma Oromoon hin bilisoomne ammayyuu Oromoon mirga isaa sarbamee jira ergaa jedhu Oromoota gidduutti facaasuudha. Kunis ergama kallattiin wayyaaneen jarreen kanatti laattedha. Inni sadaffaan seenaa keessatti mootota darban irraa kaasee kan akka wayyaanee qabsoo Oromoo keessatti Oromoo irratti gochaa badii raawwate hin jiru. Raawwachiises hin jiru. Hammeenyi gara jabinaa murna kanaan saba keenya irratti raawwate keessaa hunda kaasuun of arrabsuu taatus muraasa kaasuun dirqama. Wayyaaneen haadha hiyyeessaa ajjeestee ilmoo irra keessee qabeenya Oromoo saamtee saamsiste. Ola deemaa Oromoo xobbeetti murtee qabsaa'ota Oromoo miillaa fi harka irraa murtee mana haadha hiyyeessaa onatti hambiste. Har'a eenyuu waraanuu deemtu jechuun quuqama TPLF gochaa kana jara warra nu fakkaataniin nu keessa facaasanii jiranidha. Uxxiffachuun jarreen kanaa wayyaanee boolla seenuuf afaan boollaa geesse aangootti deebisuuf hawwii kiiloo 4ti. Ta'us inni kun hawwii caala gaalaan qaawwa ilmoo keessa bahii akka jechuuti. Hundaa ol immoo wayyaaneen amma baduu geesse Oromoo fudhattee hin badiniin yaalii keenyadha. Oromoon yommuu mammaaku bishaan darbuu gahee si hin nyaatin jaarsi du'a gahee sin abaariin akkuma jedhamu yaa Oromoo TPLF afaan boollaa geessetti. Kan awwaalamurraa baraaruuf kaatan warra maqaan isaanii armaan olitti caqafamedha. Warri Oromoo fakkaatanii afaan Oromoo dubbachaa Oromoo balleessuuf hojjetan ergamtoota wayyaanee of keessaa seeccaanee baasuu qabna. Oromoon akka gaanfa Afrikaatti hooggansa cimaa laatu haa ijaarruun waamicha keenya. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jecha hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.